Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran fuunee jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa baga nagaa jiraatanii bakka hojjetanii nagaa fi raaman rabbii isin biraa jiraatu. Egaa akka turtii yeroo dheeraa booda viidiyoo takka gad isinii lakkisaa jira. Ammoo viidiyoo nyaataa Arsii keessatti argamu nyaata hedduu mi'aa fi jaallatamaa kan ta'e isinii qabadhee dhufee jira. Turtiin keessan agadhuma viidiyoon hojjaa ta'u viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma dura isiniin jedhe chaanaaliin kiyya kun na jalaa gubateetiin jira yoo na deebi'ee du'aa godhaa isiniin jedha. Kanaafuu kan ammoo laayik, sheer gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Amma ammoo gara dalagaa kiyyaatti isin dabarsaa turtiin keessan nafaan haa ta'u. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma asitti argitanii daakuu qopheeffadheetiin jira. Akkasuma isaanii itti fayyadamuu fi bishaanii fi soogidda na barbaachisa jechuudha. Nyaata kanas maqaan isaa maal yoo jettan marmarree hojjechuu fi jechuudha. Egaa nyaanni kun hedduu jaallatamaadha Arsii keessatti. Cidhaanis ni dhaqama akkasuma fira biraanis ni deemama jechuudha. Isinis turtiin keessan agadhuma viidiyoo kanaatti wajjin haa ta'u na faana turaa akkamitti akka dalannu wajjin dalannaa hojii bohaarraa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Egaa hordoftoota kiyyaa kun soogiddaa jechuudha. Soogidda bishaanitti dabalaa asitti immoo daakuu qopheeffadheetiin jira. Daakuu qamadii fayyadamuu dandeettanii, duqeetii fayyadamuu dandeettanii kanuma lamaan keessaa garbuun namaa baay'ee rigamuu jechuudha. Bishaaniif soogidda egaa olii kurannee booda daakuu keenyatti daballa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa haala kanaan egaa bishaanii fi soogidda waliin kuftanii kaatanii daakuu keessanitti dabaltan jechuudha. Kana fakkaata haala kanaan mijettanii mijiqaa isaan gossitanillee laafeessitanillee viidiyoon baay'ee isin mul'achuu baatus egaa biyya keenya keessatti yeroo baay'ee ifni akka biyya namaa sanitti namaaf hin mijaa'u jechuudha. Kana fakkaata haala kanaan mijettanii mijiqaa isaa laafeessitanii isin jabeessitanillee jidduma jireessa gootan jechuudha. Haala kanaan erga mijettanii booda kaittaan wajjumaan laalla. Egaa bifa kanaanii safeedii yookiin immoo wanta qulqullina qabu irratti footanii bifa kanaan jechuudha. Ni beektan jechuudha. Biyyaa baatanii yoo raaffattanis itti bohaaraa yaadadhaa isiniin jechuufi. Egaa haala kanaan footanii akkuma fuulli rigamutti rigama jechuudha. Bifa kanaan martanii kana fakkaata. Hin guguddistaniillee jechuudha. Yoo manaaf barbaaddan guguddisuu dandeettanii yoo garuu fira biraan deemtan qorii waan isinii seenneef baay'istanii guguddisuu hin qabdanii jechuudha. Bal'inna isii jechuu kooti. Haala kanaanii kunoo kana fakkaata. Egaa hordoftoota kiyyaa eelee isii irratti gossitan eelee faaraa ta'uu qabaa jechuudha. Eelee sibiilaa isin jalaa goggubaa yookiin immoo warroonni biyya alaa keessatti hojjetan eelee mabraatii waasmixaa irratti hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Biyya keenyatti immoo eelee faaraa irratti hojjetama. Kunoo bifa kanaan gossaa jira. Hin gubdan jechuudha. Daftanii garagalchitanii sila eelee faaraa ta'eefuu isin jalaa hin gubatu. Kun haala kanaan eelee ammayyaatti jechuudha. Bifa kanaanii sitti hojjetaatiin jira. daftanii garagalchitanii akkasiin jalaan gubanne
Maaliif yoo gubatee bocuu irratti booda dhadhaatti dabaltan isin jalaa gurraachata jechuudha. Haaluma kanaan bareechistanii gossitanii kana fakkaataa hordoftoota kiyyaa. Qaama xumureetiin jira kunoo bifa kanaanii kan bilchaatee irraa gurradheetiin jira. Kana fakkaataa hundaa bakka tokkotti liqqabee amma maal gootu haala kanaan erga qopheeffatanii feestaalitti naqxanii bulchitanii jechuudha. Asitti immoo dhadhaatu na barbaachisa jechuudha. Egaa dhadhaa kana wajjin bassinaa. Haala kanaan erga ibiddarra keessanii dhadhaa keessan barbaree itti dabaltan jechuudha. Egaa haala kanaanii saffaadhaan keessaa masfiidhaan keessaa xallaltanii shaaraa fi dhadhaa adda baastanii kana fakkaata. Eegasanii immoo dhadhaa kana lafa bulchitanii jechuudha. Akka qorruu fi maalii fi ho'aan kun itti namaa hin dibamu kana fakkaata. Bifa kanaanii dhadhaan jechuudha. Sitammoo qorii itti godhadhus qopheesseetiin jira. Dhadhaa jechuudha sukkaara bassoo. Sukkaara ni daakee jechuudha. Sukkaara daattanii itti dabaluu qabdanii bassoonis akka dhadhaan kunii marmaree kanarra taa'u akka marmaree kanarraa yaa'ee hin deemneef isin gargaara. Bassoolee itti dabaltanii jechuudha. Bassoo amma sukkaara itti dabaltanii dhadhatti aga isin barbaachisu jechuudha. Maankaa 3-4 ta'uu danda'a. Sukkaarri kun ammoo daakkamaadha. Ani ammoo muluma na barbaachisa waan ta'eef ittuma xumure. Haala kanaan wajji dhooftanii. Egaa qaama bassootti dabaltanii jechuudha. Bassoo fi dhadhaa sukkaara jechuudha. Kanneen sadii walitti dabaltanii yoo barbaadan dammas godhuu dandeettanii jechuudha. Warri dammi biratti argamu. Haala kanaan isaanii sunna xiqqaatennaan asitti deebisee waliin dhooftanii dhadhaan hedduu qorreetiin jira. Baay'eetti namaan dibamu yoo baay'ee isin jalaa qorre ammootu ho'isuu dandeettanii jechuudha. Bishaan ho'aa keessa keessanii xiqqoosii jechuudha. Kana fakkaataa bifa kanaan kunoo marmaree keenya dibataatiin jirra jechuudha. Hedduu mi'aa hedduu namatti tola. Isinis haala kanaanii itti fayyadamuu ni dandeettanii. Egaa marmaree micciirratti taanee namoonni hedduun ni jaalatu. Gadiin bayyisaafis cidharrattis hedduu nama gargaarti. Mana keessatti illee fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaan itti dibdanii. Egaa hordoftoota kiyyaa kana fakkaataa viidiyoon irraa xumureetiin jira. Qoriitti godheetiin jira marmaree kana. Gubbaa kana immoo qorii akkasumas jettanii ittiin qadaaddanii feestaalii laafaa itti gootanii jechuudha. Akka maalii fi dhadhaan akka kurreetti hin banne haala kanaan qopheeffanneetiin jirra. Laayik sheer gochuun dagatina.